Siimii Itoophiyaa malee siimii biyya kanaa hin qabu. Akkamittiin poolisii argachuu danda'a? Wallaahi azim jechuudha waan ofii keessanillee mokkortanii mokkoraa kottaati kana jalatti komentii jalatti naa barreessaa jechuudha. Balkaabaa jechuudha maaliifi aan marreja dhugaa malee isiniif hin kennu rabbittiin kakadhaa wanti kun dhibbaa dhibbatti hojjeta. Roozii kaardii keessaan qabu akkamittiin poolisiitti dawwalachuu danda'a? Siimii biyya kanaan qabu akkamittiin dawwalachuu danda'a? Roozii gonkumamoo siimiin qabu akkamittiin dawwalachuu danda'a? Gaaffii kana seeraan isinii deebisaa, seeraan dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffachuu qofamatti obboloota keessanii ergaa. Siimii malee, kaardii malee, waayifaa yookaan daataa malee akkaataa isin poolisiitti dawwalattan isinitti himaa jechuudha. Hoo kan jettan caala. Imbaasii kan jettan caala social media kan jettan amma fakkeenyaaf social media kanarratti yoo dhuftanii sagalee nu ta'ii akkasnaa ta'a kunoo kana keessa jira jettan amma namichi viidiyoo sana laalutti amma namatti dabarsee ummanni ilaalee namni sagalee ta'u sagalee ta'e amma sanatti wanti guddaa wayii sirra qaqqabuu danda'a jechuudha. Immoo wanti isin hubachuu qabdan zimmedha hin dawwalamu. Tikikkilenyaa kan ta'e sirrii rakkoo sirrii keessa yoo jiraatte fakkeenyaaf yoo namni si daffaruudhaaf jedhee guddaa keessa teessanii yoo jiraattan kan jalqaba dhufee sin qaqqabu poolisiidha. Reefu siniin jedhee kaardii malee, waayifaa malee, siimii malee, hattaa siimii malee jechuudha. Kan isin ittiin baay'een siim kaardii Itoophiyaadhaa fiddanii daataa isaa osoo hin baniin osoo ittiin gashan hatta siimiyyuu dhabeen siniin jedhe siimiyyuu kan hin qabne ajaa'ibaa kana isinitti himaa hundi keessanuu sirriitti qabadhaa warri sirriitti dhageessan komentii jalatti barreessaa fi 999 si'a 3 yookaan 999 sa'ila deemesitu 999 ini sin gaafatu kaardii sin gaafatu waayifaa sin gaafatu daataa sin gaafatu garuu dhugatti rakkina keessa jiraachuu qabda. Sobdee minaamina yoo taate rakkoo sitti dhufaa jechuudha. Poolisiidha waan ta'eef dhugatti rakkoo keessa jiraattee lubbuu kiyyaa naa qaqqaba akkuma sooshaal miidiyaa kanarratti dhuftanii lubbuu kiyyaa naa qaqqaba jettanutti sooshaal miidiyaa dura imbaasii dura biiroo dura kan si qaqqabu lakkoofsa kanaa fi lakkoofsa kana qofa. Dhaggeeffadhaa 999 siimii malee zim jedhaati mi'ammu mokkora harka bilbila harka keessanirra yoo waame garuu rakkoodha ammas hiwwamaa jechuudha. Hogguma san si jala kaasu 999 dawwaltanii biyyoota arabaa keessa jiraatanii heloo jedhaa aluma sana si jala kaasu. Kanaafuu viidiyoo kanatti fayyadamaa obboleeyyan dursa kan sanii qaqqabu rakkoo hamaa keessa yoo jiraatan dursa kan sanii qaqqabu lakkoofsa kanaa fi lakkoofsa kana. Egaa na jajjabeessa akka waan dhugaa sanii fiduuf koppiliing share twitter repost gochuun akka hin dagatamne obboloota keessanii dabarsaa. Waa hundaan dura kan sin qaqqabu lakkoofsa kana rakkoo keessa yoo jiraattan lafa nagaa